Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu fi nageenyi keessan baradhaan nuti nagaa jirra. Alhamdulillah egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aas odeeffannoo haaraan walitti deebinee jirra jechuudha. Odeeffannichis gaaffii hedduu keessanii kan ta'e meeshaalee ijaarsa manaa guyyaa lama dura isin biraan gahaa turuun kiyyaan yaadatamaa isarraa kan hafe meeshaalee biraa fakkeenyaaf kanneen akka feerroo fi shiboo girfii gatiin isaa maal akka fakkaatu isin biraan gahaa jechuudha. Kanaaf yeroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalamaa maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isin jira. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo hedduu isin biraan gahuudhaaf kan deemnu kanaaf isinis gaaffii yoo qabaattan akkasumas meeshaalee biyya keessatti bitachuu barbaadan yoo bitachuu barbaadanii fi gatii isaa beekuu barbaadan kottaatti gaafadhaa deebii isaa isin biraan kan geenu ta'a jechuudha. Kana cinaattis wantoota isin bashannansiisan isin bohaarsan akkasumas wantoota barnoota hedduu irraa argattan isin biraan ni gaha jechuudha. Kanaaf ammas irra deebi'uudhaan warroonni haarawaa taatan maaliif irra caalaa yeroo baay'ee namoonni YouTube keessa seenaniitiin odeeffannoo kan viidicha sana daawwatanii parsantiin 60 nama subscribe osoo hin goone daawwatudha jechuudha. Mul'isa waan taateef daataa kana hunda YouTube ni mul'isa. Fakkeenyaaf viidiyoon YouTube kiyyarratti gal'isu namoota daawwatan keessa parsantii 60 hamma 70 nama subscribe osoo hin goone daawwataa jiru jechuudha. Namoonni subscribe godhanii daawwataa jiran parsantii yoo guddate parsantii 60 parsantii 40 fi 30 qofaadha jechuudha. Darbee yoo guddate parsantii 50 yeroo ta'utu jira namoonni subscribe godhanii fi daawwatan. Isarraa kanaaf ammoo parsantiin 60 fi achii olii otoo subscribe hin godhin namoota seenanii daawwataa jiran jechuudha. Kanaaf namoonni otoo subscribe gootan seentanii daawwatan egaa odeeffannicha kana jaalattanii seentanii daawwataa waan ta'eef odeeffannoon yeroon akka isin biraan gahuutti yookaan immoo akkuma nuti gadhiifneen akka isin biraan gahuutti yoo akka isin bira gahuudhaa fi subscribe godhadhaati. Subscribe gootanii barreeffama diimtuu san subscribe kan jettu san yoo tuqxanii ittaan suudhaani ol ka jedhutu jira jechuudha. Barreeffama sadii simni baasa ol ka jedhu san irratti yoo tuqattani mallattoo bilbilaa san tuqxani ol ka jedhu irratti yoo tuqattan odeeffannoon asirraa yookaan immoo viidiyoon nuti gadhiifna akkuma gadhiise isin biraan gaha jechuudha. Kanaaf yeroo sana odeeffannoo sana hubattan yookaan ammoo itti fayyadamtan jechuudha. Itti aansuudhaan wanta akka beektan yookaan ammoo isinitti barbaade YouTube irratti viidiyoo yeroo fe'amu kan yoomiiti kan guyyaa kamiiti guyyaa irra barreessi jettanii namoonni baay'een kan dubbatantu jira jechuudha. Kanaaf namni akka jedhee irra barreessu hin jiru barreessuun hin barbaachisu. Maaliif YouTube isuma isaatiiyyuu viidiyoon tokko gadhiifame guyyaa tokko dura guyyaa lama dura haa ta'u waggaa tokko dura haa ta'u irratti kaa barreeffame isaa garjala kunoo iddoo kanarra akkana isin mul'isaa jiru iddoo kanarra olattanii fakkeenyaaf viidiyoon kun guyyaa kamitti akka after one day after 1 week yookaan ammoo 1 week ago jedhee akkasitti barreeffama waan ta'eef achuma isa irra jira achirraa ilaalaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf kallattii mangaroo odeeffannoo kennaatti isin dabarsaa odeeffannoo kenna guyyaa har'a feerroo fi shiboo girfii akkasumas feerroo biyya keessaaf biyya alaa akka jedhamutu jira. Gatiin isaa maal fakkaata cimina irratti maal fakkaata kamtu gaariidha kan biyya keessaa immoo kan biyya alaati kan biyya alaa immoo kan biyya kamiiti kan biyya keessaa immoo kam kan jedhuu fi tokko isaatiin abbaa 8 abbaa 10 12 14 16 20 24 hamma 48 abbaa 48 jedhameetiin jira jechuudha feerroon kun. Kanaaf tokko isaatiin gatiin isaa maal akka fakkaatu isin biraan gaha jechuudha. Kanaaf isa taasise shiboon girfii yeroo baay'ee namoonni hedduun ni gaafatan shiboon girfii akka gatiin isaa meeqa kan jedhusi isin biraan gaha jechuudha. Maaliif wantoota baay'ee barbaachisaa fi naannoo baay'ee keessatti shiboo girfii kan fayyadamanidha jechuudha. Darbee yoo fayyadamuu baattanis bareeda. Akkamitti fayyadamuu dhiifna yookaan immoo shiboo girfii kana hin fayyadamin ijaarsa mana keenya ijaarrachuu yookaan mana keenya dhoqqeetti dhoofnee asawaa yookaan immoo moortarii sana garafuu dandeenya yookaan immoo itti rukutuu dandeenya kan jedhusi isin biraan gaha jechuudha. Egaa kanaaf kallattii mana odeeffannoo keenyatti yoo seenne shiboon girfii maraan tokko maraadhaan gurgurama jechuudha. Akka suuraa irratti argaa jirtan maraan gurgurama. Maraan kuni qarshii 1,500 gurguramaa jira jechuudha. Iddoo kamittuu yoo barbaadan 1,500 gurguramaa jira. Kanaan bitattaniitiin hamma mana keessaniif gosa immoo ogeessa mana sana ijaaruu kana immoo namoota hubannoo waan kanaa shiboo girfii kana yookaan immoo akkamitti akka itti hojjetamuu fi hammamtu akka gahu beekuu gaafattanii manni keessan hagam akkasiin gaafatu beektanii qarshiitti jijjiirtanii walii galatti meeqa akkasiin gaafatu adda baasuu dandeettan jechuudha. Walumaa galatti tokkochisa qarshii 1,500 gurguramaa jira jechuudha. Itti aansuudhaan sibiilli yookaan ammoo feerroon kolonii irra fayyadamuu dandeenya biimii irra fayyadamuu dandeenya girgiddaa yeroo murru yookaan ammoo namoonni mana G+1
manneen akkasii fayyadamtani istaarii irratti kan ammoo sadarkaa irraan itti waliin baanu darajaa isa afaan amaaraatti jedhamu kana jechuudha. Isarratti fayyadamuu dandeettani bakka baay'eedha kan itti fayyadamnu islaabii irratti fayyadamuu dandeettani. Kanaaf walumaa galatti abbaa 8tu jira, abbaa 10tu jira, abbaa 12, 14, 16, 20 fi 24tu jira jechuudha. Kan biyya keessa kanneen akka Abisiiniyaa, Apollo, Brothers, Sentaalii fi Habasha Steel kan jedhamutu jira jechuudha. Habasha Steel, Abisiiniyaa Steel, Apollo Steel kan jedhamutu jira jechuudha. Biyya keessa kanneentu jira waan ta'eef kanneen keessa hundi isaanii gatiin isaa wal fakkaataadha jechuudha. Kan biyya alaa immoo kan biyya Turkiitii yeroo baay'ee filatamaa kan ta'e kan biyya keenya keessa seenaa gurguramuu fi bitamu irra caalaatti sibiila kan biyya Turkiitii jechuudha. Walumaa galatti kan biyya Turkii fi kan biyya keessatti yoo gurguramu gatiin isaa tokko immoo garagara kan jedhuu fi gatiin isaa garagara kan biyya alaa irraa seenu gatiin isaa ol kaadha garaagarummaa qarshii 50 qaba jechuudha. Beergaa irratti sibiila sadarkaa kamuu irratti jechuudha. Kan biyya keessaa ammoo gatiin isaa xiqqoo hin hir'ata jechuudha. Walumaa galatti kan yeroo duraa irra kan yeroo amma gatiin isaa baay'ee tokko dabalee jira. Kanas meeqaan jira kan jiru isin bira gaa tartiiba isaatiin isin biraan gahuu yaala jechuudha. Abbaan 8 qarshii 554 kan biyya alaa jechuudha. Kan biyya alaa qarshii 554 yoo ta'u kan biyya keessa qarshii kan biyya keessa qarshii 554 yoo ta'u kan biyya alaa qarshii 524 gurguramaa jira jechuudha. Kanaan beektanii akka itti fayyadamtan isiniin jechuu barbaade. Abbaan 10 yeroo baay'ee abbaa 8 kana darbee akka istaafaatti yoo fayyadamne malee dhaabuudhaaf nu fayyadu jechuudha. Namoota manneen gurguddaa ijaaruu barbaadan hidhuudhaaf yookaan ammoo akka istaafaatti yookaan immoo sibiila akka argaa jirtan kanatti itti hidhuudhaaf nu fayyada malee baay'ee wanta fayyadu miti. Irra caalaatti kan itti fayyadamnu manneen viillaa fi G+1 irratti manneen fayyadamnu namoonni baay'ee humni namoota baay'ee manneen kana ijaaruu fi malee achi oli ijaaruudhaaf humna akkasii badaallee hin qabani. Walumaa galatti abbaa 10, abbaa 12, abbaa 14 irra jireessattu kan irra caalaatti namni kan itti fayyadamu. Kanaaf abbaan 10 kan biyya alaa qarshii 580 ta'u kan biyya keessa qarshii 530 garaagarummaa qarshii 20 qaba. Beergaan tokko kummoo meetira 12 jechuudha. Ittaan suudhaan abbaan 12 kan biyya keessa qarshii 1,150 kan biyya keessa abbaan 12 qarshii 1,150 yoo ta'u kan biyya alaa qarshii 1,225 inni biyya alaa jechuudha. Haaluma isa fakkaatuun kan biyya keessa abbaan 14 qarshii 1,625 yoo ta'u kan biyya alaa qarshii 1,700 jechuudha kan biyya alaa. Ismattaan sun abbaan 16 kan biyya keessa qarshii 2,125 2,125 kan biyya keessa yoo ta'u kan biyya alaa qarshii 2,230 gurguramaa jira jechuudha. Kan ammoo gatii kanaan bitachuu ni dandeettan jechuudha. Ittaan suudhaanii namoota fayyadamtanii fi namoonni baay'ee humna baay'ee qabaachuu dandeettan nama lamaa sadii walitti taatanii abbaa manaa faadha mana akkasuma akkasii namoonni qabaatan manneen G+2 waan fi 2 ijaaruu barbaadan yookaan ammoo naannoon mana keessanii lafa badaa yoo ta'e jala isaatitti biimii irratti sibiila gurguddaa fayyadamuu qabaatan jecha manneen cituu kan nama boolla facifuu barbaadan boolla ciftanii mana irratti ijaaruu barbaadan sibiila gurguddaa kanatti fayyadamuu qabdan jechuudha. Abbaa 20ti. Abbaan 20 kan biyya keessa qarshii 3,300 qarshii 15 beergaan tokko kan ammoo meetirri 12 jechuudha. Kan biyya keessa alaa yoo ta'e ammoo 3,400 fi qarshii 65 isiniin jira. Egaa haala kanaan jiraachuu beektanii akka itti fayyadamtan isiniin jira. Egaa inni dhuma itti fayyadamuu baattanii beekuudhaa fi wantoota akka dildilaa fi riqicha jechuudha. Waan akkasiitti itti fayyadamanii beekuudhaa fi namoonni diriigiitii wanta jechuun wantoota kanneen hojjechuu fi hojjechiisuus barbaadan kan biyya keessaa fi alaa namoonni ittiin waan hordoftanii fi YouTube channel kenna. Kanaaf wantoota akka dildilaa fi ijaarsa gurguddaadhaaf kan oolu abbaa 24 kan biyya keessa qarshii 4,770 kan biyya alaa immoo qarshii 4,985 yookaan immoo qarshii 5,000 sibiilli tokko jechuudha. Haalli qaala'insi jireenyaas maal akka fakkaatu gamanaan hubachuu dandeettanii sibiilli tokko meetira 12 yookaan immoo beergaan tokko qarshii 5,000 gurguramaa jira biyya keenya keessatti. Kanas akkanaan jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan jechuu barbaada. Kallattii maan namoonni gaafii kanaa fi kana fakkaatan kan gaafatanii fi kan beekuu barbaadan kan fakkaata jechuudha. Deebiin isaa kanarra dhaabbatanii mana keessan yookaan immoo dallaasaa ta'uu wantoota ijaaruu barbaadan ijaaruu ni dandeettan jechuudha. Walumaa galatti egaa namoonni hedduun
mana hammana ijaaruu fi quantity herreegni isaa meeqan gaafata herreega isaa hojjedhuutiin nuu fi mijattanii kan gaafata turtan wanti sababni ani isinii dhiyeessuu dhabeef jalqabarratti odeeffannoo sun biraan hin ture waan jiruufi meeshaaleen iyyuu mana kana hammamiin ijaarraa isaa irra gahoo osoo hin taane meeshaaleen qarshii hagamiin bitamaa jira hagamiin gurguramaa jira kan jiru wal biraan geenni erga kaanii booda itti aansuudhaan gama manaatti seenni mana kana ijaaruuf qarshii hammam akka gaafatu adda baasuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa irraa eegalee meeshaalee hundaa isin biraan gahee ture jira. Viidiyoo itti aanu irratti immoo sibiila kan balbalaa fi kan dallaa akkasumas immoo daawwitee isaa waliin qarshii hammam akka gaafatu akkasumas tokko isaatiin meeqaan akka gurguramaa jiru kaareen jechuudha. Isin biraan gaa achirraa kana hafe immoo tokko mana keessaniitiin qarshii hammam akkasiin gaafatu akkamiin dalla'uu dandeettanii meeqaan ijaaruu akka dandeettanii jalqaba sarara akkasii hamma xumuraatti waan isin gaafa hundaa herreega isaa hojjedhaa isin biraan gaa jechuudha. Kanaaf waan hordoftoonni galatoomaa galanii keessan dachaa viidiyoo biraatti nama walitti nagaannaaf turaati ni jecha amma sirra deemuudhaan warroonni yeroo jalqabate birootu chaanaalii kana dhuftan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya dabalama. Odeeffannoon kun nama hunda fayyada waan ta'eef hiriyoota qabdan biraan sheer godhaa biraan gahaa isiniin jechuu barbaada.